Isa. Wame karra kanne dinagdee beekumsa wallaalii boojee nu fixe jeequmsa narra kun odiinii riqicha ijaarree godhanne ce'umsa ammas jajjabaadha irratti waltumsa. Namni yoo barate waa hunda hobbaa daandii sobaa dhiisee dhugarra bobba'aa of bira dabaree nama kaaniif ta'a yoo barumsa hin qabne deebi'ee ofiiyyuu sitti ba'aa ta'a kanaaf waa barachuuf hidhadhaa ol ka'a namatti hawwumi akka namaa ta'a. Ustaazaaf amiira keessaniin hoffola miseensi wal beekaa hundi waliif tola nama waa beekutu waa ofirraa lola jaalala kunuunsaa jibbaa ofirraa qola. Hangana eega jedhee gara yaadaa taraa daqiiqaa gabaabduu qalbiin naasa bara. Obboleewwan xiyyaa warra rabbiin godhe har'a qooda keessa. Dhaloota jijjiire yaa burqaa qur'aanaa yaa ifaa nageenya markazoota hundaaf kan ta'e fakkeenya yaa madda beekumsaa barsiisuu qur'aanaa yaa karaa diriiraa nama geessu galmaa dungoo gaara gubbaa mul'atu halala ilmi fi garummaa hunduu sirra dhaala yaa ustaaza keenya yaa muraad rashiidii dhaloota hundumaa beekumsaan gabbisee duraanuu mul'ate umrii nuuf dheeradhu waa yaaddee hundumaa rabbiirraa argadhu quraana faniisaan sifaa'ee rahmaanii ammas nuuf guddadhu hundumaarra caalee sirana bifdaawaa kan nama obaasu karaa qirraa kan nama bobbaasu yaa warshaa beekumsaa kan raabsu hundumaa rakkoonsiin argini kaalee gamna namaa yaa burqaa qaroomaa yaa ifaa nageenyaa markazoota hundaa kan ta'e fakkeenya yaa madda beekumsaa barsiisuu qur'aanaa yaa karaa diriiraa nama geessu galmaa dungoo gaara. Kammee ati Itoophiyaa sii taate abbaa boraa dhaabbii eebbifama jedhanii kun walaloo barreessee bakka itti dubbisuudhaaf inni gaarri hin jiru gaara fa'aa bayi gaara honqooloo fa'aa gaarreen gaara mul'ataa fa'aa ittiin dhiyaattu. Abdii quraana buusa jedhanii kun ibbooyaa jira. Obsi ati eebba isaan dhageenye buusaa jira malee yoo makate. Obsi kaa osoo jiraatte illee waan gatii qabdu fakkaattu adda ijoolleen ibidda tofaa oolte walaloo miti kun ibiddatu dhaayaa oole kanaafuu as keessa jiraattee gartee ambasaadarummaa sun sirraa lafa dha'u irraa asuma keessa hin jirtutu siifuu maqaa keetiifuu bareedaa shatii baguma achiin hafte waan addaatti dhufe har'a. Maaltu argame? Wanni argame sii galee hayaat xiqqoo jenneetti moggaasaa turre amma gara hayaat guddootti guddifneefii jirra. Amma booda hayyuu wanni jedhamu hin jiru hayaat guddoo beena takkatti. Kanaafuu walumaa galatti ijoollee waan addaa hojjetaa oolte. Mee ati hoo ergaa qabda addaa shaka maal godhanii osoma garaan nama gubatu mee ergaan ati abdii qabdu jira? Tole ka abdii kiyya baga naa gammadee baga hedduu takka baga si jaalannan beeytaa baga gammadee walumaa galatti gammachuu kiyya anillee biyya jiraadhus walaloo sii qopheesse kanas dhufee sii dubbisaa baga gammadee siin jedha. Ati gartee ka gammachuu namuu keessaa naftu dhugaadha nullee sima yaadanne beeyta garuu bakka yaadata keetii kana rabbi bakka hedduu nu buuse qubaayyuu sin qabnu yoo jenne kijjiba taati malee homaa quballee sin qabnu. Profeesar Aslii takkallee argannee kun walaloodhaan asitti gartee waliin nu buuftee gartee walumaa galatti ati mee haalli biyyaa wanni dhaammattu jira obboleeyyan keetitti. Inshaallah illee ol deebi'aa jira gara magaalaa amma keessummoota na dhufaa jira inni dhufa isin dubbisa. Magaalaa gara tam ol dhufta. Karma daabaa kana ol dhufuuf deema. Hayyee kootu kaa garee guyyaa dhuftu walaloo abdii san lafan kaayin abdiin gartee nama hundarraayyuu olmaa ka qabu kun gaafii jiraare. Wallahi gaafii jiru abdiin gartee nama gaarii nama jaalannu kanaafuu nagayyaa dhufu jedhe. Addee Ashaan guyyaa har'aa kana biyya Itoophiyaa irraa ergaa isaanii bifa imimmaan marateen kan ibsan ani tana duraa abdii. Ustaz Mahmadiif Jamiilaan isintuu barwaliin tola. Ustaz Mahmadiif Jamiilaan isintuu barwaliin tola. Ifni gammachuu hanga'ee namatti ifa halala.
أكهنجا سوال كني تنكفار بقلقلا في لنون تسمبريتي تنهيري قود جاللا أستاذ محمد الجميلة إنسنتو برولين تولا أستاذ محمد الجميلة إنسنتو برولين تولا الحمد لله جاء فارو ربي خيا شكري إجي قمتشو أغرتي مانغاري دكهي قري هيري باردو غنما تريو ملتي مجرين أجين فاقني جلقبا أما إيفي فانبري آدم تنكرا ديريرا سنة نبي المختاري تن أبا خنيا آدمي خنته أبو البشري مقدم الرخنا تهودا خجل غاري قاوى شريدا جوجوفي خنبانوه للي خيري قاوى شريدا جوجوفي خنبانوه للي خيري سنتي أوني والبوجتي قملتوتي سنجالتي قلبي تيجي روسيتي قمتي تلتي بوهارتي أبا فادا سيبولتي متجاجتي سلالتي وجنجيرة دقارما الله أكبر الله أكبر إنك دراج دقارما إنسلاتشو والبيرتي إفني كمتشو هنگئين نامتي إفا هلالا أكا هنگا سوهن كنين تنگا فارو بقلقلا في لنون تسمبريتي تنهيري قود جاللا أستاذ محمد الجميلة إنسنتو برولين تولا أستاذ محمد الجميلة إنسنتو برولين تولا جالتي جيرين فايا يونجي دوغان كجمنين سالففني وابيران كنو waa'ee sirra diddibne itti gaafatamaa tahe jaalalaaf garuun dhaabbanne taahullee waa'ee isirra dubbachuuf ittiin qaanfanne bultii keeysatti jaalalti murteeysaa tahuu hubanne warra wal fuudhee lamaaniif bu'aa lakkaawwameen dhumne jaarmayni bultii isaanii bubbee hundaan irraafamne ilma warra wal jaalatu dhiibbaadhaaf hin saaxilamne ilma warra wal jaalatu rakkoodhaaf hin saaxilamne ifni gammachuu hanga'e namatti ifa halaala akka hangaasu halkanii tanga baaru bagalgala filannoon teessan bareedde الله أكبر الله أكبر أستاذ محمد جميلا إنسنتو برولين تولا أستاذ محمد جميلا والقرسي فدا جاللا أفسان كوراسا أرقيسا أريريسي هدو تولا إف كيسا بهادو قمان إي ولي بردا هلا داويتي وليفتهاتي والكيساتي والإلالا قالي خي وهندما سي والإنجرا جوجالا أكسين جتو تهيفي تولي فيها لفاملا حبيبتي تومي دان أني جيرا جون فدو سين ألا أكسين جوات الليل تهيب جنة يا جميلة أكسين جوات الليل تهيب جنة يا جميلة سنتي أوني والبوجتي قملتشوتي سنجالتي قلبين تجيرو سيتين قمتي تلتي بوهارتي أبا فادا سيقودتي هنت جالجتي سلالتي وجنجيرا دقارما إنسلاتشو والبيرتي الله أكبر الله القلا في لنوت سنبريدي تنهيري قود جاللا أستاذ محمد جميلا إنسنتو برولين تولا أستاذ محمد جميلا إنسنتو برولين تولا
ifni gammachuu hanga'ee namatti ifa halaala akka hangaatu halkanii tan gabaaru bagalgala filannoon teessan bareedde tan hiree qooda jaalala ustaz Mahmadiif Jamiilaan isintu bar waliin tola ustaz Mahmadiif Jamiilaan isintu bar waliin tola. Alhamdulillah ja'a faaruu rabbii ya shukri ijji gammachuu agarte waan gaarii dhagahe gurri hiri bareedduu ganama tarreefuu mul'attee fajriin achiin faagannee jalqaba amma ife ifaan barii adeemtan karaa diriiraa sunnaa nabiyyal muhtaarii tan abbaa keenya aadamii kan tahe abul basharii muqaddama arraa kana tahuudhaa kajilla gaarii qaawa sharriidha cuccufe kan banuu hulaalee khayrii qaawa sharriidha cuccufe kan banuu hulaalee khayrii seente onne wal boojite gammachuu teessan jaalalte qalbiin tee jijjiiruu siiti gammattee toltee buhaarti abbaaf haadha si godhatte hunda jaalchite silaalte wajjin jiradha gaarumaa الله أكبر الله أكبر إنك دراجة insilachuu wal biiratte ifni gammachuu hanga'ee namatti ifa halaala akka hangaasu halkanii tan gabaaru bagalgala filannoon teessan bareedde tan hiree qooda jaalala ustaz Mahmadiif Jamiilaan isintu bar waliin tola ustaz Mahmadiif Jamiilaan isintu bar waliin tola jaalalti jireenya faayaa yoon je'ee dhugaan kijibne salphifne waa biran kunnu waa'ee isirra diddibne itti gaafatamaa tahe jaalalaaf garuun dhaabbanne taahullee waa'ee isirra dubbachuuf ittiin qaanfanne bultii keeysatti jaalalti murteeysaa tahuu hubanne warra wal fuudhee lamaaniif bu'aa lakkaawwameen dhumne jaarmayni bultii isaanii bubbee hundaan irraafamne ilma warra wal jaalatu dhiibbaadhaaf hin saaxilamne ilma warra wal jaalatu rakkoodhaaf hin saaxilamne ifni gammachuu hanga'ee namatti ifa halaala akka hangaasu halkanii tan gabaaru bagalgala filannoon teessan bareedde tan hiree qooda الله أكبر الله أكبر isintu bar waliin tola ustaz Mahmadiif Jamiilaan isintu bar waliin tola ustaz Mahmee fi Jamiilaan wal garsiifadhaa jaalalaa obsaan qoraasaa urgeessaa Arirri si hedduu tola if keessa bahaa dhugumaan waliif bareedaa haala daawwiti waliif tahate wal keessatti wal ilaala qaalii xiyya waa hundumaa si waliin jiraachuu caala akkasiin jettuu taheefi tolii fi haalaaf amala habibti toomiidhaan onnee jiraachuun fedhu siin ala akkasin jawaatilleen tahib janna yaa Jamiila akkasin jawaatilleen tahib janna yaa Jamiila sente onne wal boojite gamlachuu teessan jaalalte qalbiin teetis jiruu siitiin gammaddee toltee buhaarte abbaaf haadha si godhatte hunda jaalchiftee silaalte wajjin jiradha gaarumaa insilachuu wal biiratte. الله أكبر